Ashama akkam jirtu daawwattoota Nubiyaa miidiyaadha. Nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraattan. Har'aan tana keessummaa qabsaawaa wareegama jabaa qabsoo Oromoo keessa kafalaa ture. Kan qabsoo Oromoo tana milkeessuudhaaf bahaa bahii guddaa keessa ba'e tokko qabadhee sagantaa keenya kan soora jedhu irratti dhiyaadheen jira. Keessummaan kiyya kaarraa kabajamoo Koloneel Abbaba Garasuuti. Koloneel Abbaba Garasuudha afeerraa keenya kan Nubiyaa miidiyaa sagantaa soora jedhu irratti nu hayyamtanii nu dhiyaachuu keessaniif guddaa galatooma. Sinilleen affeeruu keessanii guddaa galatooma. Silattuu dhibeen koronaa kun harka wal fuudhuu fi kana dhawwee jira. Bakkuma jirru salaamata wal gaafanna. Baga jiraatte. Koloneel Abbaba qabsoo Oromoo kana akkamitti eegaltan, akkamitti keessa turtan, wareegama kafaltan sanii fi kana gizee ilaaltan sadarkaa qabsoon Oromoo har'a jirtu wajjin milkaa'ee raawwanniin an qabsaa'ee tureef wareegama kafalaaf tureef san bakka gahee jira jettee yaadda? Tole ani qabsoo kana keessa tureen jira. Kanan qabsaa'e bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akkuma dargiin badee IPRDF lafa kana qabatee qabsoo kanatti makamne. Egaa gaafas OPDO wajjiniin kan qabsaa'aa turre booda waraana mootummaatti hamma makamnutti. Egaa qabsoon sana keessa bu'aa bahii hedduu dabarsinee as geenye gaafa sana OPDO'n dabballee baay'een qabu ture. 83 taaxaqittii fi bakka adda addaatti dabballee leenjisanii uummata keessa bobbaasutu ture. Nullee akkasumatti gaafa taaxaqseen nu gara nama 16,000 turre. Oromiyaa naannoo adda addaarraa achitti leenjinee baanee gariin kutaa uummataaf kutaa waraanaa jedhamee adda bahaa ture. Achi gartokkeen keenya gara kutaa uummataa deemnee gartokkeen immoo gara kutaa waraanaa. OPDO'nis waraana kutaa 2 ijaarrate gaafas Kifla Xoor jedhamu. Egaa achi jalqabnee ani booddee waraanatti deemee waraanuma keessatti sadarkaa gadiirraa kaasee amma koloneeraatti maaragaan immoo hojiidhaan sadarkaa adda addaatti bakka adda addaa hojjedheen jira. Wanti rakkoon TPLF uumaa jiru uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa gaggeessaa ture. Yeroo adda addaatti waltajjii adda addaa irratti kaafnee sirni kun sirraa'uu qaba. Uummata Oromoo irratti miidhaa jabaa gaggeessaa jira, hidhaa jira, lafarraa buqqisaa jira, balleessaa jira. Kan qabsoofneef immoo uummata keenyaa fi garaa keenyaaf hin qabsoofne nutti tolee jiraachuudhaaf miti kan qabsoo kana keessa jirru. Amma uummanni keenya miidhamaa jirutti sirna kana wajjin deemuun hin danda'amu. Yeroo adda addaa waltajjii adda addaa irratti makalaakaa haa ta'u, waltajjii dhaabaa irratti haa ta'u kaasaa turree dadhabnee jennaan sirnicha kana afaan qawweetiin irratti qabsoofne sirreessuu yookaan immoo fonqolchuu qabna, hundeerraa balleessuu qabna kan jedhuun sirna sana keessaa baane jechuudha. Oromoon irra guddaan sirna san keessaa finciltanii daangaa Itoophiyaa cabsitanii gara Eertiraa waraanni hagi tokko 500 fi wayii caalu qabattanii daangaa san cabsitanii Eertiraa dhaquu keessan qabsoo Oromootti dabalamnaa jettanii deemuu keessan uummanni Oromoo irra guddaan ni beeka. Akkamitti wal jaartanii, akkamitti wal gurmeessitanii, maaliif hadheeffattanii sirna kana cabsuu qabna jettanii gaafas baatan? Waraana keessas dabballoota keessas bulchiisa adda addaa keessattis seektara adda addaa keessa Oromoonni jiran sirna kana keessatti tajaajila kennaa jiran itti dhaga'amaa deemee jira. Gariin dafee hubatee dafee sirna kanaa walitti bu'ee rakkoo keessa galee gariin immoo yeroo itti eeggachaa ammatti tokko tokkoon sirna kana walitti bu'uun hidhamuu fi
ofumaa dhabamuu ta'a sirna kana warraaqsuun hin danda'amu jedhee yeroo itti eeggachaa ture malee ani kan naa gale rakkoon Oromoo irratti sirni kun geessisaa jiru kan naa gale 86 1986 hiriyoota koo wajjin haasa'uu jalqabne jechuudha. Sirni kun akkasitti waan yaadnee qabsoofneef galmaan hin geenyu. Nutis seenaa balleessaa jirra. Tajaajiltuu sirna kanaa taanee uummata Oromootiin wal dhabaa jirra. Sirni kun immoo uummata Oromoo miidhaa jira. Akkam goona kan jedhu wal mari'achuu kan jalqabne 86 akka otoo mootummaan ce'umsaan dhumin mootummaan ce'umsaa dhumee 87 ture. Hammasitti wal mari'achuun sadarkaan ilma jira. Bifuma kanaan turre malee takka wal mari'achuu akkamitti sirreessina akkam goona kan jedhu sadarkaa adda addaatti dabballoota gurguddoo OPDO keessa turanii kaasee warra amma jijjiirama hooggananii har'a mootummaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa qaban motora jijjiiramaa warri ta'an kun illee yeroo sana sadarkaa adda addaatti warra sirni kun uummata keenya balleessaa jira akkam goona jechaa turanidha. Akka dhuunfaatti rakkoon takka narra geessee hin beektu rakkoon tokko illee narra gahee hin beeku. Garuu ani nyaadhee akkuma booyyee jiraachuurra sirna kana keessatti kan qabsoofneef uummataa fi seenaa of balleessuurra uummata keenya cina dhaabbannee wareegamuu wayyaa ilaalcha jedhutu nu keessa bulaa deemee akkasitti gaa waraana keessa warri jiru kunis hubannoo godhachaa dhufee Oromoon isaan Oromoon ijaaramuu hin danda'u Oromoo waliin galu Oromoon faca'aa tuffii Oromoo irratti qaban irraa kaasanii baay'ee Oromoo sadarkaa sana dhufa kan jedhan ilaalcha hin qaban ijoolleen Amaaraa ijaaramaa turte warra Amaaraa kana hordofaa malee Oromoon eessayyuu hin geessu jedhanii nu biratti yoo isaan waliin haasa'an dhageessa. Naa kun ijoollee gaafas Oromoon Oromummaa isaaniitti amananii bakka wareegamuu qabna jedhanii ijaaramanii sadarkaa hundatti ijaaramanii egaa akka itti tarkaaffii sanatti galle akka adda addaa ta'u malee baay'een namaa walii galee kan ijaarame ta'uu isaati. Mooraa diinaa keessa ta'anii diinarra mari'atanii nama fi keessa ijaarratanii nama keenyaa fi uummata keenya baraaruu qabna ifi qofan jiraannu nyaannee dhuunee jaanii daangaa cabsanii deemuu ol wanni nama boonsuu fi nama gammachiisu hin jiru. Tanaan Oromoo hunda biratti galata guddaa qabdanii garuu eega daangaa cabsitanii baatan qabsoo Oromoo dhayinettanii dhaaba Oromootti dhayitan booda adda bilisummaa Oromootti dhayitan waan baataniif san argattanii maaltu milkaa'u isin dhorke yoon argatin? Waan baaneef argachuu hin dandeenye. Wanta baaneef kan argachuu nu dhoowwe nuti adda bilisummaa Oromootu qabsoo kana keessatti yeroo dheeraa dadhabee hoogganni isaanii qabsoo kana keessatti dadhabanii kanaafuu waan taane isaanii wajjin ta'uu qabna asittis gurmoofnee qabsaa'uun bifa adda addaatiin qabsaa'uu ofiifis gurmoomtee achi baatee waa yaaluu hin dandeessaa kana asitti illee mareen godhamaa ture isaan warra kana deeggaruu qabna kan jedhuun daangaa sana cabsinee kan deemuu dandeenye. Achoodha nu garuu akka nuti kan yaadaa turre akka dhuunfaa kootti warri kun siyaasaan rakkoon qabanii Oromummaa irratti rakkoon qabanii tokkummaa Oromoo eeguu irratti rakkoon qabanii garuu loltummaa irratti rakkoo qabu diina cabsuu hin dandeenye kanaaf wal gargaarree nuti immoo oguma waraanaa qabnuun warra kana cina dhaabbannee yoo wareegama kaffallee Oromoonis nu laalee fakkeenyaaf bakka gaarii jeneraala koloneela taatee iddoo waan gaarii irra jirtu dhiiftee yoo wareegama kaffaluuf deemtu warri biraa immoo silaalee itti hidhama wareegama kaffaltaa wareegama kaffaltu malee bilisummaan jedhamu hin jiru wareegama kaffaltu malee humna taatu malee immoo eenyummaa kee
argachuuf deeffachuu hin dandeessu, mirga kee argachuu hin dandeessu, abbaa biyyaa ta'uu hin dandeessu, dhageettii illee hin qabaattu. Kana gochuuf immoo wareegama si barbaachisa. Wareegamuu gaafata. Innaa loltee wareegama kaffaltu malee humna ta'uu hin dandeessu. Kan biraa hafee biyya ta'uu miti dhagahamuu illee hin dandeessu. Kanaaf nuti dura buunee wareegamne dhaloonni immoo itti darbee wareegamee Oromoo fi Oromiyaa kan jedhamu tana kabachiisuuf nuti biyya guddaa taanee qabeenya guddaa qabaannee dhokannee murna bicuu jalatti dhokannee sanuu immoo hacuucamnee gadadoo keessa jiraachuurra dhumnee kan hafe mirga isaa kabachiifatu ilaalcha jedhuun gallee garuu sana ta'ee hin argamne. Anammas yeroo adda addaa kanan haasa'u addi bilisummaa Oromoo qabsoon inni godhe sirriidha. Qabsaa'onni achi keessatti wareegamanis sirriidha. Uummata Oromootiif wareegaman. Garuu addi bilisummaa Oromoo ABO'n ta'ee qabsaa'onni kanaan dura qabsoo keessa godhaa turan wareegama kaffalaniiru, maatii isaanii itti dhabaniiru, lubbuu isaanii kan deebii hin qabne itti dhabaniiru. Eenyuuf godhan? Oromoo fi uummata Oromooti. Oromiyaadhaaf sirrii. Garuu rakkoon dhaabota kanaa hooggana hin qabu ture. Hooggana tokkoffaa hooggana mul'ata qabu hin qabu. Hooggana ofumaa jalqabee ofumaa dhaqee masaraa galuu barbaadutu jira. Yoo hooggana of jalaa guddisee hoogganatti fidu hin jiru. Ofii wareegamuu hin barbaadu. Warri dura jalqaban wareegamaniiru. Ergasii kan dhufe wareegamuu hin barbaadu. Nyaaraan si bulchuu barbaada. Oromoo qoqqoodee gosaan qoqqoodee qola gosaa keessa jiraachuu barbaada. Tokkummaa Oromoo eegsisee Oromoo kana akka Oromootti akka Oromiyaatti wareegamaaf qopheessee wareegama barbaachisu kaffalamee waan uummanni kun qabsoon uummanni kun waggaa kana hundatti qabsaa ture galmaan ga'uun hin danda'amne. Inumayyuu kun diinaa wajjin hojjeta, kun si gurguraa, kun asii ni ijaaraa, kun immoo horiitti fudhatee tiisisa, kun immoo karaatti eegee qabsiisa. Waan tirimmisii akkasii keessa qabsoo tureetti deema qabne. Kanaafuu qabsoo yoo laallu lafarra homtuu hin jiru. Lakkiinu kanaaf hin dhufne hin qabsoofna gaafa jennu isinuu diina nuun jedhanii garii keenya hidhuu, garii keenya immoo waan adda addaa rakkina gurguddaa waraana fuunee deemnellee waan isaan nu deeggaraniif laawuncherii walgahii irratti laawuncherii farra taankiitti dhukaasaniiru ijoolleen as jirti. Waraanuma asii isin qabattanii yaatanii waraanuma qabannee yaaneeyyuu wareegama kafaluu qabna maqaa jedhaniif laawuncheraan bakka walgahiitti itti dhukaasisiisan. Kan madaa'ee jiru jiraas akka carraa laawuncherri sun sila taankiidhaaf dhukaa farra taankiti muka dha'ee ol ka'ee ijoolleen mammadooftee hin dhumne sadarkaa sanatti wareegama gurguddaan akka kaffalamu akka ijoolleen sun dhumtu akka facaatu gosaan adda qoodanii ati maaloo ati kamaallee garteedhanii kaan hidhaatti guuruu bifa akkasiitiin tirimmisii yookaan waan qabsoon fakkaanne keessatti dhahinee lafa dhoofne jechuudha. Kanaaf waan deemneef hin arganne sana qofa miti. Nullee waraanaa rakkoo hin qabu. Namoota baay'ee doktoroota beektota baay'eetu qabsoo kana barbaacha deeme. Itti makames kun otuma barbaadu dhabee karaatti hafe kun otuma barbaadu bahara ce'ee biyya ormaatti hafe kun immoo dhaqeeti isaanuma keessatti nyaatamee hafe. Kanaafuu qabsoo akkasii waan tureef waan barbaanne hin arganne. Rakkoon isaa immoo rakkoo Oromoo miti, rakkoo qabsaa'ota miti, rakkoo ijoollee ABO jalatti qabsoofte miti.
rakkoo hoogganaati. Malee ijoolleen qabsoofte sirriidha Oromoof qabsoofte namoonni qabsaan sirriidha Oromoof qabsaanii garuu hooggana mul'ata hin qabne hooggana ofuma jiraachuu barbaadu ofuma jalqabee ofuma fixuu barbaadu qabsoo Oromoo sakaalee qabee hanga ammaatti tursiisee jechuudha. Uummata Oromootiif jecha hiree qabdu san qananii qabdu san jireenya qabdu san osoo qabdu TPLF uummata kiyya roorrisaa jirti. Uummata kiyya irra saamaa jirti. Uummata kiyya irra ajjeesaa jirti TPLF. Itti qabsaa'ee diiguun qaba jettee hogguun fi daangaa cabsitee Eertiraa dhayxee haalli si mudate san si mudate. Sheenooyitee beeytaa? Hin sheenoofne. Maaliifanii hin gaabbine waan gochuun narra jiraatu godheera. Wanti nan seenes nan gaabbisiifne tokko kana godhu nu tuffachaa turan duraan. Oromooችን ተዋቸው አማራ ብሔር ተከታተሉ ይላል ኦሮሞን እሰዩን ገይሱ ናብረታኒ ኦሮሞን ኩን እሰዩን ገይሱ kan jedhu tuffi yeroo adda addaa namni keenya ijaaramee wayitti ba'u dadhabuu isaatirra tarkaanfii cululuqaa fudhachuu dadhabuu isaatirra eessayyuun geessu hin ijaaramtisi ofii wal diigdii ofii walimti kan jedhu ejjennoo akkasii waan qabaniif nu tuffachaa ture sana godhuu keenyaan addunyaan tokkoffaa sirni TPLFs ta'e sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru gariin kan Oromoodhaaf fira ta'e hin gammade kan Oromoon jaalanne immoo hirrifate. Oromoon kana gochuu danda'a. Oromoon akkasitti of ijaaree sadarkaa kanatti deemuu danda'a. Kanaaf booda Oromoo hin dandeenyu kan jedhu ergaa dabarse. Miidiyaan addunyaa hundumtuu Oromoo jedhee gaafas waan dhaadheesseef. Naa humna akka Oromoon qabu argisiifneerra. Sanaa booda immoo qabsoon bifa adda addaatiin Oromoon of ijaaree qabsaa'uu irraa duubatti hin deebine hoogganamuu dadhabu malee. Innaa akka Oromoon injifatu waan hin beekuuf ani yoon du'es yoon jiraadhes duris ofii akka amma warri keenya yoo ofii pirezidaantii taane yoo ofii taklaa ministeerii taane malee Oromoon bakka hin arganne gaafiin Oromoon deebine Oromoon ammayyuu cunqursaa jala jira jedhan sanaa miti ani wareegame ani jiraadhe dhiise Oromoon salphina keessa ture sana at least salphina keessa ture salphina gadi bu'aa keessa ture akka namaatti illee akkuma namaatti magaala kana keessatti illee magaala Finfinnee keessatti namni tokko afaan isaa dubbachuu yerootti saalfate sodaatetu ture qaana'eetu ture salphinuma kana keessa illee Oromoo ba'uun anaaf injifannoodha jedhee waan allaaluuf waan narra ga'e sanaa fi waan maatii koo irra ga'e miti maaliif Oromoo hundarra Oromoo baay'ee irra waan ga'eef waan kophaatti na gaabbisiisu waan hin jiraannee fi ani gaabbeen beeku yeroo lafa jalatti illee na hidhan abdiin kutanne illee hin gaabbine illee wanti maaliif akka guyyaan irraa kun dhufu nan beeka. Nu jecha baatee dhayxe kaati immoo tumsaan ta'ee fi uummata Oromoo jalaayin rakkoo jalaa baasa jettee ati bira dhayxe kun ifiifuu rakkoo keessa si naqe. Si qofaa miti qabsaa'ota biraa. Uummanni Oromoo hedduutu dhaga'ee roorroo isin irra geesse san gaabbee jira. Fakkeenyaaf lafa jala si hidhanii jawwee qaamarra si oofanii roorroo garagaraa sirraan geessisanii dubbiilee tana maaliif tumsaaf dhayxee fi loltee mo'achiisuuf dhayxe qabsoo milkeessuu dhayxe waan diinni nama godhu caalaa roorroon san sirra ga'u maaliif si hidhuun sanoo dhugaa kami suni yoo ilaalte sirriitti ani loltuun ture waraana keessaan deemee amma tokko Finfinnee jiraadhu jireenya gaarii keessa jiraadhu malee waanan keessa darbaa dhufetu jira rakkinas gaariis argitee keessa dabartee homaa miti jettee fudhachuu dandeessa
maaliif sirraan ga'anii ittan deebi'a. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa baqatanii as keessatti qabsaa'aa turanii dhaaba kana bira deemnaa jedhanii asii hidhaa baqatanii kan humaan beeyne kan gammoojjiin beeyne kan dheebuun beeyne kan beelan argine dhaqanii gammoojjii keessatti walitti qabamanii waa kaasan wayyaaneeti isin ergeedhanii qabanii torchi godhanii namni yoo torchi ta'e yoo ibiddaan gubate yoo tumame yoo akka malee tumame bar naa dhiisanii laata yeroo itti jedhu jira. Maal goota? Laalaa jalaa bahuu jecha ijoolleen jedhan dadhabanii asuma kaaba Keeniyaa kana keessatti namoota ijoollee xixiqqoo qacalee egeree barattee egeree biyya keenyaa kana keessatti gahee guddaa taphachuu dandeessuyyuu harka walitti hidhanii shibaa godhanii kaan shibaa godhanii kaan maraachanii kaan immoo achitti fixani. Eeyyanii eega jedhee silaa dhiisuyyuu qabdaa bar. Lammata ittiin deebiin jettee soo gaggeessite maal ati hin qaxarre ati hin mindeessine yookaan immoo filteen finne ofii isaatiif dhufe hooma diina ta'eyyuu har'aa kaaftee itti deebiin TPLF gaafa dargiidhaan wal loltu yoo boojite waraanuma boojite kana achi geessitee filmaata kennitiif. Filmaanni isiin kennitummaan biyya alaa deemuu barbaaddu moo as nu wajjin qabsaa'uu barbaaddu moo dargiitti deebi'uu barbaaddu jettiin. Waan tiyoorii dubbatamu miti waan hojiirra ragaadhaan jiru. Dargiin wayyaa dargiitti deebina warra jedhu suuta halkan fiddee daangaa irratti harcaaftee biraa deemti. Been kunoo dargiin kunoo as gama kana jiraatti. Isa wajjin qabsaa'uu barbaadu immoo qabseessiti. Isa deemuu barbaadu immoo garasitti gaggeessiti. Booji'anii nama ofiin dhufe miti. Na jarri kuni waan argatan nyaachuu jawween yoo dulloome yookaan jawwee beeyta. Jawween baay'ee waa ari'ee nyaatu. Kanumatti dhufe afaan jala ga'ee itti maramee liqimsa. Jarri kun akka jawweeti qabsoo keessatti namoota nyaachuu fi ofumaa jiraachuu ofii hojjennee yookaan qabsoofneeti uummata kana bilisoomsinee yoo wareegamneef seenaa keessatti galmoofne kan itti aanu biyya kana habilisoomsu ilaalcha jedhu qabani. Kanaafuu nama ormaa hoo jedhanii na caalasoo jedhanii cimaadha soo taate gaafillee yoo gaafatte bifa hin taaneen waa asirratti ijaaranii si dhabamsiisuu akkanumatti wal dhabamsiisaa nama dhabamsiisaa waan dhufaniif akkuma jawwee waan argatan bakkuma argatanitti liqimsuu malee waan baraniif akkasitti waan dhufaniif warra kanarraa ani kanuma isaan adeemsa isaaniiti nama baay'ee waan nyaatanii fi nu hidhuun isaanii Kamaal kana ajjeechisiisuudhaaf amma Kamaalii wajjiniin adda uummachuun isaanii raajiidha. Akkamitti? Kamaal ajjeechisiisuudhaaf wanti isaan irratti hin barreessine hin jiru. Sitti waliin haasofnee jira. Wayyaanitu ergee jechuurra darbanii Yuugaandaa pirezidaantii Yuugaandaa mucaan pirezidaantii Yuugaandaa warri wayyaaniin isinitti erge sunii maal keessa jiru jedheeti Dr. Taaddasee Eebbaa gaafatee Dr. Taaddasee Eebbaan charchiitti wal arganii gaafatee jedhanii kireeet godhanii soba uumanii kijiba uumanii sanallee barreessanii seekuriitii Eertiraatiif kennanii jiru. Maaliif akkuma kamittuu Kamaal ajjeechisiisuu yookaan dhiisisuudha. Akkuma kamittuu halkanii guyyaa waggaa 10 amma inni achii bahu. Ijoollee isa jala deemte immoo cafaqanii kaan ajjeesanii kaan immoo mana hidhaatti akka hin taane taasise. Innaa warri kuni uumama isaaniitirraa
wal nyaachaa kan itti dhaqe nyaachaa kan isaaf ergamu hamma ta'e ergachaa kan immoo dirqama isaa fudhate nyaachaa biyyatti illee galii jechuun gaariidha. Namni dadhabe dhaqiitii qe'ee kee taa'ee qabsaa jechuun danda'ama. Yeroo baay'ee namni qabsoo jibbaate namaan galiitii qabsaa gaafa haalli mijaa'ee dhufta jechuudha. Jarri nama isaan bira ga'e yookaan itti fayyadamu yookaan liqimsuu waan baranii fi ana kun waan raajuu miti nama baay'ee irratti raawwataniiru waan ta'eef. Gaafitti aantu ceena. Jidduu kana baabura jijjiirama qabsoo Oromootu gufatee jedhu daldaltoonni siyaasaa tokko tokko. Baabura qabsoo Oromootu karaarraa miliqee jedhu. Baabura qabsoo Oromootu danqaan adda addaa gufuun adda addaatti mudatee jedhu. Sabboonummaa Oromoo harcaasaati baaburri kun deemaa jira jedhaniiti siyaasaa rakishaa gatiin qabne warratti daldalatu jira. Arrallee Oromoo walafaan deebisanii hongeessuuf warra barbaadu. Dhugumatti baaburri jijjiiramaa kun Oromoo hurgufaa harcaasaa deemaa jira. Sabboonummaa Oromoo qancarsaa ajjeesaa deemaa jira. Mee tanarra maal yaadni kee? Isa duraa sabboonummaan Oromoo cabee Oromoon badee baaburri jijjiiramaa karaarraa miliqee hadiida isaa gallakkisee warra jedhan anis nama dhagaa. Kuni sabboonummaa jechuun maal jechuudha inni dura? Sabboonaan eenyu? Sabboonummaa jechuun maal jechuudha? Sabboonaan eenyuun? Gantuu siin jedhu. Gantuu abaluu gantuudha. Abaluu akkasii. Sabboonummaan Oromummaa badee mootummaan Dr. Abiy Ahmed naftanyaatti galee masaraanii Minilik hawultiin yookaan siidaan Minilik dhaabee fi gatii gurguddaadhaan jedhaniitti. Sirna dur deebisuu. Maanni sirni dur isa kamiin? Sirni durii isaan jedhan kun isa kami? Sabboonummaa irraa kaana. Sabboonaan eenyume? Oromoodhaaf sabboonaan eenyu? Oromoodhaaf sabboonaan ani Oromoodhaaf sabboonaa kanan beeku nama bu'ee Oromoo boochisuutu hin ta'in kaleessa naftanyaan akkasii godhee kaleessa maaloon akkasii godhee kaleessa akkas taatee jedhanii Oromoo walitti qabanii ofii boo'anii Oromoo boochisuun sabboonummaa miti. Oromoo saba guddaa Oromoo guddaa Afrikaa irratti illee ummata boru cimaa ta'ee Afrikaa kana tasgabbeessuu danda'a jedhamee addunyaan laalaa jirtu. Lammata immoo hooggana ciccimaa addunyaa keessatti fakkeenya ta'ee Itoophiyaa keessatti takkaa waa'ee noobelii dhagaamee hin beekne yaadamees abjootamee hin beekne Itoophiyaan noobelii kan argatte bara Oromoon hooggana ta'edha. Minilik hawultii maali? Masaraa Minilik. Masaraa Miniliktu jedhama bara of barree waa'ee masaraa dhaga'uu jalqabne irraa. Masaraa Minilik kan jedhamu sun har'a hin jiraa? Eessa jira? Masaraa Minilik maqaadhaan jijjiiramee maqumti isaa jijjiiramee paarkii tokkummaa jedhameera. Achi keessa holqi soofumar jira. Achi keessa odaan keenya jira. Achi keessa galmi abbaa gadaa jira. Masgiidni jira. Fardi keenya jira. Okay. Kan sabaaf sablammii biraa jira. Biyya tana wajjiniin jiraanna wajjin bulchina hamma ta'etti tokko rukuttee tokko balleessitee tokko bakka buusuu fi miti Oromoon kan qabsaa'u. Oromoon haqa isaatiif qabsaa'a. Haqa keenyaaf qabsoofne malee kan biraa balleessinee ofii jiraachuuf miti. Oromoon aadaa akkasii hin qabu. Oromoon hammataadha. Oromoon nama wajjin jiraata. Oromoon sirna guddifachaatiin as ga'e. Oromoon sirna maali gadaa kan har'allee taanaan dorgomaa hin qabne addunyaa keessatti addunyaan har'a dimokiraasii maal
jedhan kun sirna gadaa waggaa jaarraa 16ffaa dura ture caalaa dimokiraasiin hin turre. Oromoon kana keessatti aadaa akkasii ummata qabu, aadaa akkasii saba qabutu Itoophiyaa kanallee ijaare. Itoophiyaa Oromooti ijaare. Itoophiyaa Oromoota eegee irraan ga'e lola gaggeeffamaa ture keessatti harki 30-40 kan wareegame dargaggoota Oromooti. Ummata Oromooti. Diinagdeedhaan illee akkasuma harka guddaa Oromootu gumaachee asiin ga'e biyya kana Oromooti ijaare. Kanaaf paarkii yookaan tokkummaa jedhamee seenaan masaraa Minilik jedhamu bara Oromoo masaraa Minilik galee haqame. Kana namni haalu yoo jiraate jira masaraa Minilik jedhama. Beeraawi beeta mangistiin jedhamu gadii bar intinaadhaaf gallakkifamee jira. Maali turizimiif gallakkifamee jira. Bakka seenaa ta'e. Pirezidantiin gara waajjira ol galee bakka tokkotti galan. Kunis bara Oromoo godhan. Bara Mallas jiru Nagaasoon godhana ture. Mallas gubbaa ture. Ittaansees Obbo Girmaan godhana turani. Achuma ture. Ittaansees amma Obbo Mulaatu amma Dooktor Abiy mana sana seenutti. Manni sun immoo baay'een isaa kosii ture. Ilma abbaa gadaa kun naqeet bareeche. Seenaa sana jijjiiree jechuudha. Footoo Minilikii fi Haayile Sillaasee achi kaa'e. Suuraan Minilik achi taa'uun Oromoo irratti maal fida? Okay, isatu bulchaa jechuudha. Suuraatu nu bulchaani. Suuraa sodaanna. Yoo suuraa sodaanna ta'e sirriidha. Yookaan suuraa malee hawultiin achi keessa hin jiru. Yookaan siidaan achitti ijaaramee hin jiru. Gariin beekaa sobee uummata Oromoo burjaajessuudhaaf sodaachisuudhaaf naftanyaa waan hin jirre waan dura awwaalamee bira darbame naftanyummaa yaalamee ture bara Saamminoo fa'aa wajjiniin. Daawwattoota keenya kan soora Nuubiyaa Miidiyaa marii guyyaa irraa Koloneel Abbabaa Garasuu wajjin goone kan kutaa tokkoffaadha asirratti xumurra. Kutaa lammeeffaadha nu hordofaa.